beeki diinni hoggisi jeesu arsi jeesi na jeesu carcar jeesi na jeesu maarre jeesi na jeesu oromo jeesi jeesaa jechuudha. Amantiin adda sin baasu. Kalaraan adda sin baasu. Tokko sheeka jeegatu taaleeti ummatuma gartee akkanaatu takka rabbiin hungarsiifne. Manni arsii jaamu kun ummata kalara addaa qabu, afaan addaa qabu, miitirkishoo qabu, meelliyyoo qabu, ummata addaati. Maaltu ummata addaa godhe? Ummata Oromooti. Siitu ummata addaati. Sheeyxaanticha mataan dhaga'a. Siitu ummata addaati malee ummanni arsii ummata Oromooti. Ummata namaan addaati miti. Ummatuma akka sheekka abbutaa kan. Afaanis kanuma sheeyni haasa'u kana haasawan. Siiha ummata addaa. Maraataan kiyya jala taa'aa ibaddu gabaanaa nuti ni bereennaa miitirkisho. Adeero laal namni isi warrummaan akkana isin hin jiru kunuu isin koflu jira. Hagam takka akka isin gowwaa taatan isin laalu jira. Lakkii nuti Oromorraa addaa miti. Bireedina yoo qabaannes bireedinni keenya ka Oromooti. Fokkina yoo qabaannes fokkinni keenya ka Oromooti. Qabeenya yoo qabaanne qabeenyi keenya ka Oromooti. Wallaalummaa yoo qabaanne wallaalummaan teenya ta Oromooti jechuu ni qabda jechuudha. Maaliif akkana jaa'u jettee firraa laaluu qabda. Sigale. Kana jalaa fuudhanii oofanii jechuudha. Sigale. Kanummaan akkasaa keessan geenye. So saniifuu kana hunda wanni keessa sii deemeef wanni kun hundi waan qabsoo teenya akkasaa raabide. Especially mee Oromoon tun numa jirti Oromoo keessa mee ijoolluma muslimaa talaa ilaa illallah jettu tanaatu asirraa wal fixu jiraame Oromoon teenya ta kiristaanaatu ni nagumaan teessim ifiifuu shari'aa teenya keessatti haqaan ala jecha badaa'u namaan hin jiini dhiiga wal gannaquu dhiisi footoo poostii wal godhuu dhiisi wal zallamuu dhiisi haqaan alatti kijiba namarran kaayini jaami quraanni kee mee duuba kana hunda daangaa kana hunda cabsiteen nama qalu jirta nama xiqqeessu jirta nama dadiigu jirta mee ati qoy gaafin si qaba atiin kun ilma abiyyeeti moo ilma rabbiiti mee rabbi sodaadhu yoo ilma rabbii taate yoo warra ergamaa nabi Muhammaditti amanu taate nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam tokkummaa labsa jaa kijiba araarsa jaa bultiin diigina jaa sigale dhiiga namaa haqaala gadi naqina jaa miskiina tokko fiddanii gartee wanni hin godhina jaa shayxaanni garuu wal diiga jaa Abiyyi Ahmad wal qaqqala jaa kijiba walirra guura jaa wal balleeysa jaa ani jimma jaati wal halaaka jaa jimmuma kana keeysaa gosa birooti jaa wal qaqqala jaa isin ilma isaatii jechuudha malee ilmaan nabi Muhammad miti dhugaan isin himan ilmaan shayxaanticha sanii saniifuu arraan booda keessattuu suuraa Jaawar Mahammadii fi suuraa marroo profaayila godhattanii ka Oromoo arrabsu diinni guddaan marroo isa diinni guddaan Jaawar nama sani kijibdu nuti hunda keessan beeknaa bar bilziqinnaa gabaasa galchaati akka nama Jaawar jaalatu lafa dhiittanii bar kijibdoota Jaawar tokkummaa keessanitti haajamu jira bar ajandaa inni dheengadda gaffidee Amaaraa fi sabaa sablammii takkaa wajji taa'an je'ee namni yaadeen beene wajji teessisee akka dhiiratti alaabaa labsachuu ka'ee bishaan jalaa nyaachifte bishaan azaabaa si haa nyaatu. Mee ati diina Jaawari moo fira Jaawari naayime mee teetumaaf ilaali dhaabbadhu. Ajandaa inni biyyaan bilisoomsuu qopheesse ajandaa inni Arsiin bilisoomsuu qopheesse Harargeen Wallaggaa Walloon Oromiyaan Itoophiyaan qopheesse jalaa bishaan nyaachifte barteetii wal qaqqalte. Mee ati warra maqaa dhaawattu kana diina warra maqaa kanaati diina warra kanaati moo fira warra kanaati diina warra kanaati jechuudha. Akka nama uleedhaan diina firraa dha'uu deemu ulee san qabeeti isin
nama diinaaf irraa akka nammataa adda dhoosuu deemu ulee san qacammi godhee diina san seef godheeti. Diina san nagayaan akka inni deemee ummata diigu haala mijjeeseeti. Amma booda nuti ajandaa gandaan barbaannu ajandaa sabaa malee. Akkattuu dhumaa jirra, akkattuu nu qoodaa jiran, akkattuu qabsoon Abiyyi baay'ee ulfaattu. Dur gaafa wayyaanee qalbii takkaanii diina deeggaru jiran arra jaala keenyaatu sirna kana deeggaru jira jechuudha. Qabsoo kanaa saayinsii siyaasaa ta'a ajaa'ibaa si feesisa laala deero. Suuta akka qooshaa keessaa rifeensa baasanitti akkasi shayxaanticha kana suuta warri ogummaa qabu. Hoggi isaan suuta qooshaa keessaa as fuudhu jira ati harka kana dhooyta miila kana dhooyta duuba. Hawaasa inni humna godhatee deemuun jiru kana duubaa diida. Beeyta hawaasa kana isa duubaa diigda. Hoggi duuba gaggaragalee laale duruu qalbiin cabte. Yaa bakar kiyyaasii waa diigu jirta waan inni awwalii qaqqabee fuula duratti tarkaanfachuu jiru kana siin jaa. Haga nuti isinii gubanne haga nuti isinii gubanne osoo beeytanii siya. Ajandaa dheengadda kutti qopheessinee namicha shayxaanticha girgirii kaa'u kaane wallaalaan dhufee na hidhiise haa. Saniifuu amma waa hundaafu wanni isiniin jennu waan akkana ammaa booda isinirraa dhaga'uun barbaanna. Isinirraa dhaga'uun barbaanna. Garuu yoo wal fixuu barbaadan sababa maqaan dhawatina teessanii deemaa wal fixa. Keessattuu warri diyaaspooraa tetteessanii leenca ijoollee darbitanii ijoollee waliin gattan ijoollee ifiifuu miskiina maarree taatanii guruupii isin jaartan hunda namni qubuma qabala. Asirra ol baatanii Oromummaa faarsitan keessaan garuu waan isin dalagaa jirtan namni hundi quba qaba. Isin fayyada abadan itti qaanoytan malee. Watakka itti salphattanii itti xiqqaattan malee watakka isin hin fayyadu. Kan fayyadu araara. Kan fayyadu ijoollee osoo qawwee harkaa qabdu waan isin jettan dhageenye jettee lola dhaabdee dhiifte sani. Gootonni keenya isaanii jechuudha. Galatoo. Waan san dhaabuu biratti qabsoo teenye namni akka ijoollee sanitti utubeen jiru jechuudha. Dafanii waan san nurraa dhaabuu irratti. Ganaafillee nama gartee asirra taa'ee walitti isinoof atilleen ka Harargee nama garee jaaree gartee Harargeen akkana jee keessaan waan biroo sitti haasawaa gubbaan ol bahee Oromummaa sii faarsu diinni keessa sanii jechuudha. Sigale. Ati akka arsiisanum. Amma tokkoomsinee saba kana mirga isaanii falmachiisuu qofa furmaanni. Yoommoo haanu gabroomsanii dhiisaa nuti giiftii nu darbanii fi way nama meeqaan na laale nama meeqaa sheer godhe kana qofarraa haajaa qabna warra ganda kiyyaa jaarradhee viyuu naanaa guddatu viyuu naanaa guddatu sheeriin kiyyaa hasamitti ol deemu bar ijoollee uumaan beene ta sheeriin tiyya akkanaa bar miitirgishoon kiyya akkana gandaan nama jaaree ta'a bar sigale ganda isaa haadhoorku so yoo kana qofa lakkaa'uun bu'aa sii qabaatte itti fufi hanga gowwaa kana rabbii sii ergamsiisu itti fufi garuu kun qabsoo Oromoo ni dhaaba abadan hin dhaabu ni dhaaba abadan dhaabu gaafa dheengadda arra kan ijoollee wal ficcisiiftan dhiisi gaafa warra gurguddaa diinni walit diree warri gurguddaan biyya alaa tanatti gosa wal qoodee gosatti prime minister qabnu sanu Jawaar Mohammad dhufee facaasee walit deebisee takka godhee qeeroon ijaaramtee diinni cabe. Arra kan isira ajandaa gandaati yaatan dhiisi gaafasuu kan warra ekspertoota siyaasaatiin digmayni Oromoo geggeeffamaa ture. Dhugaan siima jala mure.
dhiira siyaasaa beeytu laala deeroo dhiira siyaasaa beeytu waa takka fiddullee waa takka godhuu hin dandeessu. Gaafa gartee kun namnummaa yuunivarsiitii Harvard Kolombiyaa maalirraa bahe kun gandaan nama jaaree gartee jaawar dura dhaabuu ture qabsoo Oromoo tana dura dhaabuu ture marroo dirribaa dura dhaabuu ture ijoolleen tun caccabsitee keessaa baate arra ibbira kuttee Amaaraa fi Tigree diplomaasii Shaabiyaa wajji diplomaasii akkam qabaachuu qabna Soomaaliyaa wajji diplomaasii akkam qabaachuu qabna jetteeti dalagu jirti jechuudha ijoolleen. Gaafa suu bira kutan kan doktoraan profeesaraan diigamsi gaggeeffamuu ture kan doktoraan profeesaraan dhaaba siyaasaa heddummeessuun ture gaafa suu yaa akhi dhiirti bira kutteeti cabsitee jechuudha. Gandummaa xixiqqoo tana si gala gandummaa tiktook irraa gandummaa qilleensa irraa talafarra hin jirre tana tanaan qabsoo Oromoo dhaabuu ni dandeessaa hin dandeessu. Garuu if qaaneessu miskiina wal miisisu si gala diinaaf ulee ta'uu ni dandeessa hanga dandeessetti. Haga yerootiif dandeessa malee garuu dhugaan dhartii dhugaan mootu jechuudha. Ammaa meeqa keessattuu isin ifi qaanfachuu jira. Lafti guyyaa na biraa. So aduu jira. Saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu dhaabbadhaa if ilaala. Arra haati tee maal keessa jirti? Abbaan kee maal keessa jira? Obboleessi kee maal keessa jira? Arra piipiin tahee jetteeti gartee gaangistara kanarra jaarratee qaallichi sheeyxaanni tahee jettee Oromoon arra yaa Rabbi maaliifiin uumame? Osoo carraan garaa haadha deebuu jiraate arra carraa garaa haadha deebuu san filataa jechuudha namni biyya san keessatti. Keessattuu Oromoon. Gibiraan gidirsaniiti. Dhagaye gibiraan gidirsanii. Gibira waan kafaluun qabu yoo jaa mana gurgurii kafali janiini. Tokkicha qabu jalaa gurguranii gibira kafalchiisanii. Ilmoo isa gargaartu fuudhanii waraana oofanii. Gaafa ilmoon sunichi duraa duute ilmi hedduu illee jaanii taaziyaan itti himamuu jechuudha. Namni akka namatti gartee duuti namaa gartee nam diidame nam kudhanii waa jechuu eegalee jechuudha. Namni duratti yoo gartee namni yoo duratti nam tokko du'uu miti yoo madaa'ee way abaluu keenya kana ta'e jee namni akkasii walii anaannatu sun bakki walii hadootuu sun nu gubattee jirti jechuudha. Maaltu nu gube? Sheeyxaanticha kanaa du'aa aadaa nu godhe jechuudha. Sadarkaa duuti aadaa taatee jirtu tanatti. Sadarkaa wal buqqisuun aadaa taatee jirtu tanatti. Sadarkaa hijibni seera mootummaa ta'ee jiru kanatti. Hujumaata mootummaa ta'ee jiru kanatti. Sigale ati asii wal qooduun sheemiidha. Sheemiidha. Ati har'a tarii biyya alaa baatee Rabbi haala sii mijjeessee nyaata gaarii nyaattee huccuu gaarii uffachuu malchiisa. Warri ati garuu biraa deemte akkuma dheengadda ati turte san jira jechuudha. Sigale namni maatiin isaa akkas jirtu namni sabni isaa akkas jiru mee akkamii wal qooda? Mee akkamii wal lola wajji lola malee? Kayfifoo zoon hin beekin qoodamee beeysiseeti guruuppii diigumsaa zoon hin taane guruuppii jaarumsaa jaareeti hubannoo kenneefi akkaataa inni qabsoo isarra fuulleeffatu akkaataa inni saba isaatii itti sagalee ta'u akkaataa inni sagalee saba isaa inni itti sheer godhu kana gorsa malee sigale akkaataa inni itti wal diigu akkaataa inni itti wal fixu akkaataa inni itti wal dhabamsiisu
akkaataa inni itti gartee daranuu qabsoo Oromoo tana ta'ajjata 4 if dura tarkaanfatte ajjata 7 if duuba deebitutti hin hojjetu jechuudha. Ajandaan amma deemaa jiru ajandaan biyya alaa tanatti oofamaa jiru ajandaa 100% shayxaanticha maqaan isaa Abiy Ahmad jedhamu kana fayyadu tana jala muri takkasin fayyadu Arsilleen fayyadu Harargelleen fayyadu Wallaggalleen fayyadu Wallolleen fayyadu kutaa Oromiyaa takka dhiisiitii Itoophiyaa fayyadu namni sirraa gammadu ni jira hin jiru yoo shayxaanaa fi wallaalaa akka keetii taate malee digale kan sirraa gammadu arra sabni kee ummata kiyyarraa gibira irrisa ummata kiyyan buqqaasina ummata kiyyan ajjeesina ummata kiyyaaf nagaa naa buusa araarri haabu digale jettee yoo ati asirraa lallabdee yaa sagalee tiyya siin jaara arkite deemna jala seen ilaal sagalee teenya maqaan kiyya sagalee teenya gaafa sagalee dhabne san sagalee nuu taate hangam takkaa nam fit gammadu jira akkas jedhanii biyyarraa naa ergansi poosti nuu godhi jenna maaliif osoo an gosaan nama qoode osoo gosa tiyyaan dhaadadde gosi tiyya gosa guddoo gosa dhaadataniin osoo gosa tiyyaan dhaadadde kana ka gosaan Oromoo diigu jiru naan jedhanii namni gosaan ozoon hin qoodin kutaan ozoon hin qoodin naannoon ozoon hin qoodin sigale amantiin ozoon hin qoodin sigale guutuu isaanii sagalee ta'uuf jira jechuudha. Ibin afaan Amaarallee silaa beekee akka gaarittiin Amaarallee sagalee ta'a jechuudha. Sigale sanii fi sagalee teenya naan jedhamu. dur saabaa dhokannee dhageeffannaa sheekka abbutaa ammas dhokannee si dhageeffachuu turree kaadireef kaabine milishaa hundi isaanii ni dhageeffatan wal dhokatanii na dhageeffatan kana maal godhe sirra jabaa ta'eeti no wahumaan saba kiyyan ajjeesinaa saba kiyya gibira olin kaasinaa maastar pilaanii karan beekamneen fiddanii Oromoon buqqisu jirtan kana dhaabaa koriidarii jettanii miskiina beenyaa malee buqqisinaa wahumaan jeefi beeka ati sangana jechuu wallaalte yoo kana kaatee gabbaatee jettee sabni kee si jaalataa jechuudha saba kee gargaartee jechuudha yoo gabbaatee xarra jettee gosaan dhaadattee maaliin dhaadattee miitirkishoon dhaadattee adeero saba keetirra sagalee tahaa jirta malee saba keetii abadan sagalee tahaa jirtu jechuudha anaa isiniin jedhe warra TikTok yana tokko siin amanin kadhatee bulaa kana baantaa tokko siin amanin karaa kadhaa isaati mijjeefatu jira jechuudha. Giiftiin akkamiin darbamti guruupii gandaan jaaree waan jiruuf dirqama ganda san faarsuu qabaa jechuudha giiftii san argachuudhaaf. Wallaahi yaa kadhatee bula yoo Oromoo tana faarsitees giiftiin teenuma dhufti anaas hin jedhu. Wanni nasiibni borummaa rabbi sii qooti wanni borummaa rabbi teeti je wallahi numa dhufti saniifu ummanni keenya dammayxanii nama ajandaa kana oofu dura dhaabbachuu qabdanii dheengadda maaltu ta'e Waashingtan DC walgahii guddoo hayyoonni keenya gaggeessee walgahii hayyoota walgahii beeytotaati arra beeytota dheengadda wayyaanee dura dhaabbatee cabsee isin gartee wal qooduudhaan maal fiduu dandeessa jettee diinitti dhaadachuu jirti jechuudha. Walgahii sanirratti Ameerikaa argame, Awurooppaa argame, ibin Arab Imireet illee argame jechuudha. Wanni ta'ee gurmuu waliin lollaa diinni keenya tokko waliin lolluu Amaara jennee Oromo jennee Somale jennee Walaayita jennee Gumuus jennee olola walirratti oofnu wajji dhaabbanna malee wal duran dhaabbannu digale jaanii walii galanii jechuudha.
ati garuu sadarkaa gartee hayyoonni keenya ol guddisee Amaaraa wajji wal duran dhaabbannu juutti Tigree wajji wal duran dhaabbannu juutti namuma sheexaanticha kana dhawuun wal duran dhaabbannu juutti ati gandaa fi gaddeebitee gandaa wal dura dhaabbachuu jirta jechuudha. Tanaafi qabsoo teenya qabsoo hayyoonni gartee halkanii guyyaa itti cichee fide tana irra ba'aa ta'uu jirta malee gargaaruutti hin jirtu wanni jennuuf tanaa. Gurmuu jedhanii ni kaasii waan gurmuu jechuun waan akkamii sheekha jechuun maal Gimboo sabanii fi aabaa'oon gaafa wayyaanee gurmuu jaarratanii jechuun walii wayyaanee dhooyina jedhanii sigale gurmuu akkasii ijaaramee